Jimma Amara jedhee iyye Khaalidii wal lolanii jechuudha. Khaalid tokkitti wal maaltu jaarraa abbaa gadaa bira si geessee jedhee dubbachuun dhugaadha jedheen jira. Abbaa gaarratti malee ittina jaarraa abbaa gadaa wanti arrabsiisu hin jiru jedhee raani tokko jedhe. Okay. Namni hundi beeku nama dubbii sansila yeroo masanitti komii achi keessa kaatee san dhaamsuu danda'u tokko badiinsi bira jirtu mucaa achi durattis namni hajimmatu keessaa jiraatu jiboota isaa jiraatu waanuma obboleessi siin jaa ayyoon karaarraa sin maqe namni biraatillee kaliifoo karaarraa mayitee jirta dhaabbironaan jechuu ni danda'anii muciyoo san yeroo mucaa jaarraa abbaa gadaa isaa gad deebise bira seente san wanni kun dhimma sensitiiviidha. Dhimma nama hunda walitti kaasu dhimmi hayyoota dhimmi jaarraa abbaa gadaa dhimmi abbaa jifaar dhimmi gartee hayyoota kutaalee oromoo keessaa dhimma sensitiif ta'an kana waan akkanaa kana godhuudhaaf akka dhimma walloo fi ijoolleen teenya ijoolleen wallootiif ijoolleen teenya ijoolleen arsii wal godhaa turtan kana bu'uura godhattee wanni kun waan akkanaa fiduun mala waan balleessiterra ammuma khayriifama gaafadhu jechuu dhabuun kee badii gurguddaadha gabbayii viidiyoo baradhu waan balleessitee jirta dhiifama gaafadhu kutaattee aanu kan abbaa kaatee fi kan dirooniidha itti aansinaa jechuudha waan balleessitee badiin gurguddoon si bira ni jirti badii gurguddoo balleessitee tana sila akka nama tokkotti akka namni hundi kabajutti akka namni hundi jaalatutti mucaa sana guchi qabde waan balleessitee kanaaf uummatni Harargee ni aara ummata Harargee akka malee goote waan kanaaf ummata Harargee qofa osoo hin taane ummata kutaa Oromoo guutuu madiisitee jirta jaarraa abbaa gadaa goota Harargee qofaa miti akka nama tokkotti nama guddaadhaati nama namni hundi kabaju mucaa san bira seentee vaariyaalee ol kaastee mucaa san dhiifama gaafachiisuu dhabuun kee guyyoota si fudhatee akka dubbiin irraa tun deebitu kan godhe sihi dhiifama gaafadhu. Waan tokkitti dubbadhaan Caalaa salaamu alaikum asuma wal biraa galleerraa anaasi. Lan abada jechuudha. Laal wanta katanii si gorsu dhimma kanaaf jecha nam tokko. Waan qabu mubaarak Caalaa yoo naafeti Caalaanii fi namni biraa yoo jala dubbatan naafisi wallol mubaarak dhimma arra dhufe kanaaf jecha namoota ilma namaatti kan dhukkubnetti dhufe kan gartee waan kana jecha aaree dubbate gana itti deemna tarkaanfeedhaan dhimmaan ansiinjee kana badii balleessite kanaaf jecha ilma namaa tokko irratti xiyyeeffatte taanaan rabbiin si harka maqaa namaatillee kaafnaan heera biraa seentammaas itti fufi dhiifama waan musi gaafatame itti fufi malee ilma namaatirra Aboda geeffadhu Khaliifo waan inni akkana juuf kana maali dhaabbatee akkana joonde namni gantiif hin jaalatu. I know Chala please. Wallahi tubeetu Chala wallahi yeroo rabbi tisakadda Chala wallahi utubeetu dabsite hadda akkasitti moosee eegee gonkumaa sin eegneen. Erga akkastaati. Mubaarak karawaan sin jennetti ofi. mucaan san dhufe dura Mubaarak haasaanu yoo mucaan san dhagee malee gatiin qabu weeta. La mucaan jala jira monitara guutuu naa kennan galchee nan didde. Naa kennan galchee rakkoo qabu. Duroon dhufee isaan fachiif tan jedhu. Ayee malii kan buutee jirti. Okay, Mubaarak. Khalifa irraa usaama Khalifa ati deem mangizee kiyyaatti deem. Sorry. Tokko barreessi durooni. Dhaggeeffannaa abbaa keenya kabajamu. Abbaa hakaatii fi nama biraa kan biyyatan hin jirre hogana silkiitti bilbilee barbaadu deemna maala hogguu nagee buusan nagee jalqabu warraa buusan. Dirooniidhaa mitiitti abbaan fedhe goota jalatti nafu dhimma nageenyaati irratti yookaan kanaafuu taatee dubbii tana fixoo kan barbaanne fudhannee waliin itti tuullasa. Khaliifoo kiyya si afaan illee dubballe asirratti illee dhiifama abdii geetaachoo illee nu dhufuu qaba maaliif jennaan abdii geetaachoo maal jedheen hoggaa nama arrabsitu jeen viidiyoon bahini odoo viidiyoon bahini achi taa'i nama arrabsi jeen mucaan kun gisee abdii geetaachoo akkas jedhuun nama biraan arrabsine harkuma irra bobbeesii galee. Okay, Mubaarak dhimma mataa fedhe qofa bakka bu'ii waan isin jennu ibsaa galatoon. Ummata keenya kabajamoo dhaggeeffadha. Ani ajandaan eessaa akka inni qabu eessatti akka inni deemu gatiin beekuu fi tiktookii itti fayyadame malee miidiyaan feesbuukis ta'e tiktookis ta'e itti fayyadamaa dhaga'e malee natti fayyadamaa hadha hin geenye fooloo kootis yoo ta'e nama rabsaa nama xiqqeessaa goota gaddeebisaa miti alhamdulillah seerumaan itti fayyadamaa dhaga'e
ammas jaarraa abbaa gadaa dhiisii leenjisoo diigaa haa ta'u abbaa fedhe ta'u gootota fedhe gaddeebi'e arginaani obsan qabu eessattuu an akka nama tokkotti jechuudha dhiisaa nan jedha amma miidiyaa kanarra jiru namaaf jecha tun taane ofiif jecha lubbuu kootiif jecha du'anii qabrii keessa jiru akkuma haadha kooti akkuma abbaa kooti kun anatu beeka kanaaf ummata keenya erga heerri balleessite kaliifoon balleessite naan jedhe lakkin balleessine jedhee kaliifoo jedha falmuun barbaadu obboleessa kiyyaa kijibaan waan irran kaa'u nan amanaanii dhibbaan dhibbatti kanaaf obboleewwan kiyya ijoolleen Harargee guutuun ilmaan Oromoo guutuun dhiifama guddaa. Galatoome. Mubarak asirratti waan jechuun barbaade Mubarak silaa ambar olkee Mubarak lafa olkee uummata dhiifama qabu lafa olkee hin taa'in olkee dhaabbadhu Mubarak. Aboo yeroo Robson. Dhiifama kanaan naman gaafadhu bari. Akkaan gaafadhu. Bar kabajaa fi Robson moo roobaan jettu. Mubarak jalisi dhageeffadhu kaliifoon alatti namni haasawaan beeka jiheetti ittiitu uskut maali hay bakka dhiiraa jira wargeen jira abbaan akka bilbila onarraa kaase abbaa hakaatillee niin fida bilbila onarraan kaasuutti hin jiru yoo bilbila akkanuma haasawaa feeti karayyuu yaadee jira abbaan akka yoo bilbila kaase bilbila niin fida namoota itti aanu obboleeyyan keenya warri kutaa 11 Oromoo taatan hundi keessanuu namni nagee jaalattan namni kutaa hunda jidduutti nagee jaalattanii Mubaarak Musammaa akka nama tokkotti waan balleesse mucaa anima fakkeenyaaf caalaa yookaan jaalibsaa waa balleessaa jiru yoon arke yoon bira seene akkuma amma dura gartee caalaanii fi jaalibsaan faan bakkatti walitti dhufne ni beeytanii waan kana dhaabaa dhiifama gaafadhaa guunsiin jee dhaabbattaniituma dhiifamachuma gaafattanii chittatti ayyaane akkasuma mucaa nama arrabsaa jiru gubira ol seene waan kana dhiisii jeeni dhiifama gaafachiisee waan dubbii ijoollee teenyatan kutaa biraa jidduu turte bu'uura godhachuudhaan wanni kun dhiibbaa shiddii jee yaaduu dhabee dhimma sana cimsituu dhabuusaatiif dhiifama gaafatee jira waan kana keessatti mubee dhaamsini nan si dhaammadhu ati nama guddaadha bakka namni amantaa namarraa arrabsu bakka namni ganda namarraa arrabsu bakka namni nama dhuunfaatu haa ta'u anumaa haa ta'u nama arrabsan bikka akkasiisanii koomentii teetis joo inilleen godhini obboleessoo bakka kan nama akkasiisan arraan lammaffaadha maaliif jennaani tokko yoon sii kaase amma dura mucaa Kingi Ahmad jaamu bira seenteetii warri si koomandoo gaafa himannaan sirra dhiyeessan vaariyaalii ol kaastee mucaa gootota si koomandoo arrabsaa jiru bira ol seentee vaariyaalii ol kaastee hajawuun si himatame arrallee dhimmi akkasiisan deebi'eetuma diroonii bira seentee vaariyaalii ol kaasteen kan jaamu si himatamee jira bakka guddaa irraa si inu achumanuu taa'i ijoollee akkanaa biratti hin dhiyaatinii hongorsa obboluma hannan siidhaamu habiraa obboleessa keenya diroonii mucaa jimmaa kan waa balleessee dhimma san sadiif tuqeessan dhimma waan san irraa tuqe haa gaafannu gurbaa san nu barbaada namoonni abbaan hakaatillee bilbila jalaa kaasu abbaan hakaatillee diroonii lawaama abbaa haqaa waami dubbiin jalaa wal qabataa dubbii odoo ati naan hin jeen wallaahi mubeeki yoo odoo ati naan hin jeen itti bilbileen bilbila na jalaan kaasu abbaan haqaa kumaa dhibba torba dhaga'u odoo namni kumaa dhibba torba dhaga'uutiin itti abbaan haqaa na kabajaa na jaalata yoo bilbila na jalaa kaase Oromoo si barbaada dafi heeraa si barbaada abdiin illeen akkana dhufu itti Mubaarakitti abdii geetaachoolleen abdii geetaachoottillee himanni tuqee waan jiruuf abdii geetaachoottillee nu fida abbuma anaa umaan taane naa nama tokko agarraan fidaati dhukkeen irraa haasaa heeraan Oromoon heera beeyti akkaaman Oromoon heera beeyti heeraayyoon anaa waa balleessu dhageessan fidaati dhukkeen irraa haasaa waan na sodaattaniif takkan jiru Mubaarak Musammaa waan sodaannuuf takkan jiru abbuma feetee utaanaa waan sodaannuuf hin jiru waan heerri kalee dabarte Oromoodhaaf kaa'ee abbaa balleesse dhukkee walirraa haasaatuma dhugaa walitti himaa achi booda wal jaalanna namni hogguunii fi waa balleesse jaaniin darban muka hogguunii fi ibidda muka shidan aare yoo fuudhanii ibidda jalaa darban waan shidan dhaban muka akka aareen hin darban booda waan shidan dhaban jetti Oromoon sanii fi badaa keenyaas afaan isaa tolfachaatuma waliin deemna amma wallaahi rakkoon Oromoon
torban sadeen dabran kana keessa wal godhaa jirtu mi akka nama tokkootti nam tokko min dubbatina korre komentii isa waanuma oromoo irraa bareedu waanuma ilma namaati irraa bareedu gurbaa dhiiraa akkas godhuun gamgamaa qabanii akkas godhuun mee obboleessuma keessa laala waan akkasiitiitu itti aanaa jechuu waan kana rukkaaba innaan namichi fixatee jechuu rukkaabaan qabeesanii fidennaan what is next mukhuddu wal kaa'u kaan dhiifamallee afaan kiyya jechuun waan akkasiitii itti aanaa obboleessoo namni biyya namaa keessa deemtee beektu namni obboleetii haadharraa dhalatee beeku akkasii waliin adoochinaa bakka malee waliin hin geena dhimma sooshaal miidiyaatiif dirooniin